Finfinnee seenuu qofa kan nu barbaannu allaqee dhumate saniin gara kaanitti kasi gabroomse marroo miti. Kasi gabroomse gammachuu abbooyyeetii miti. Mataa keeti Oromoo jechuun ufii keetii uf gabroomsite. Kanaafi aktiivistiin Oromoo hayyuun Oromoo burjaaja'iinsa uummata Oromootitti oofaa jirtan kana dhaaba. Rakkina dhuunfaa yoo qabaattan yoo aangoo wayii ka waan barbaadan taate sa warra aangoo qoodu gaafadha. Garuu wanti amma dalagamaa jiru sirriidha. Wanti isinitti ibsamu takkas hin jiru kana caalaa. Qabsoof walii galan humna walii ta'uuf walii galan kanarra wanni isin barbaadan takkan jiru. Xiyyeeffannaan keessan oppodiyoo irra ta'uudha qaba. Har'a osoo waraanni kuni naannoo Amaaraa hundan dhuunfatin Amaaraaf Tigraay walii galtee nu fixxii Amaaraaf Tigraay walii gal akka fedhanii walii hagalan. Marroon Finfinnee seene taanaan abbaan fedhe Finfinnee baasuu hin danda'u. Kana quba qabaadha hayyuun Oromoo feetesiif maalaala. Gammachuu abbooyyee Finfinnee dhuunfate jennaan Tigraay miti Amaaraa miti sabaaf sablammiin Itoophiyaa keessa jiru hundi tokko yoo ta'e baasuu hin danda'u. Finfinnee keessaa waraana adda bilisummaa Oromoo. Anatu sitti himaa warra dogoggora yaaddan. Dhugaa isinitti himaa. Eenyuma abbaa eenyu ta'ee isin dura dhaabadhaan. Wanni har'a godhamaa jiru sirriidha. Nu jalaa gora. Bakka dhiisa. Xiinxalli keessan qaama isin fiddan fudhataman qabu. Fudhatama takkan qabu. Nuti haga Shimallis Abdiisaa teessoo isaa irraa kaafnee poolisii Oromiyaa hunda marroon dhuunfatutti poolisii Oromiyaa hunda jaal gammachuu abbooyyee jalatti deebi'utti steeppii takka dhaabachuudhaaf hin teennu. Warri wanti kun isin jibbisiise Oromoo jalaa gora haasaa burjaajii nutti hin fidina. Isinii galee ila gaafa san Oromootu murteessa. Oromoon gaafa Finfinnee seennee abbaa duulaa gammadaa dabalatee oppodiyoo Abiyyi Ahmad mataadhaami hangafa bar. Abiyyi Ahmadis kararraa qabamee Finfinneen hundi qabatamtee waraanni adda bilisummaa Oromooti waraanni Tigraay Finfinnee seene achi booddee Oromoon gaafii si gaafadhaan eenyu jala hiriiruu barbaadda marroo jala hiriirta moo Dabratsiyoon jala hiriirta gaafii salphaadha bar marroo gaafa san nujiin ka marrooti miti bar qeerroo fi qarree qotee bulaa Oromoo jaarsa Oromooti gaafa san isin gaafanna eenyuun jala hiriirtu jennee gaafa san isin gaafanna gaafa Abiyyiin cabe gaafa oppodiyoon cabde gaafa oppodiyoon dheessitee tuun biyya alaatti baqattee tuun Eeltira baqattee tuun Asmara baqattee tuun Suudaanii baqattee tuun Keeniyatti baqatte gaafa san marroo jala hiriirtan moo Dabratsiyoon jala hiriirtanii gaafii isin gaafanna uummata Oromoo marroodha yoo ka jettan taate humni fedhe ka akka har'a 1991tti nuti deebi'a jettan kanaami Dabratsiyoon marroo irraa qawwee hiikuu danda'a tana naa deebisaamee hayyuun Oromoo hin danda'u. Marroon fedha isaati yoo qawwee hiikkate san ufiif gabroomse qawwee qabatee marroon qawwee qabatee Finfinnee seena malee harka qullaa Finfinneen seenu. Yaa bani aadamin jarjarinaa isin marroon gaafa Finfinnee seenu harka qullaan seenu TDF waliin seene shayxaana waliin seene jinnii waliin seene abbaa fedhe wajjaa seenu harka qullaan seenu namni dhufee Geetaachoo Raddaa ta'ee Dabratsiyoon ta'ee woboon hiikkachuu qaba qawwee kee gaafa jedhe sun waan biraati. Saafa san eenyu walit dhufa Oromoodhaan. Oromoon marti gaafa san akka 1991 ta'uu osoo hin taane fuula takkaan lolli kenna gaafa san Tigraay waliin ta'a jechuudha. Agarte eenyu waliin taane ijoollee har'a fuula keettee jaraan walii galte tana waliin taane gaafa san Oromoon hundi humna kee hidhattee poolisiin Oromiyaa hundi marroo jala jira. Humni addaa hundi marroo jala jira. Hoogganaan mootummaan naannoo Oromiyaa isaanii baajata Oromiyaa kabaasu isaanii kamaddabu isaanii oppodiyoon badde gaafa san ummanni waraana kana jala hiriira. Hidhannoo namni uummata keenyarraa hiiku hin jiru. Dhumate dubbiin tana hantuuta dhalee eegetti xiixe nun godhina walii galtee maaliittu jira an shakkii qabaa in fiigina Oromoo akkanatti ganaa reefuuyyuu axaayyee keessaa baane gara sanbatee deemaa jirra yaa banii Adam hin jarjarina wanta akkattii waadaa isinii seenaan Finfinneen qofti haa to'atamtu oppodiyoo takkattiin hambisanii yarra yeroodhaaf illee taatu hidha guuramti martisi yeroodhaaf halkan takka maan taane takkattiin hin haftu barra akkami kana yaadne isin yaa Oromoo dhaqa sitti maan halkan takkatti taayee danda'a mana hidhaa yoo seensise anaaf sun gammachuu guddaadha bar. Akkamitti yaadne isin waan akkana halkan takka taayeen danda'a mana hidhaa yoo seene anaaf gammachuudha. Halkan takka Shimallis Abdiisaa mana hidhaa yoo seene anaaf gammachuu guddaadha. Sababiin isaa maali yoo naan jettan Tigraay akkanumatti cal jettee Finfinnee seentee taayee walii galtee Finfinneen bulchitu bar. Yeroodhaafis taatu halkan takkaafis taatu ni dhama taayeen danda'a. Shimallis Abdiisaas yoo Oromiyaa keessa jiraatee ni dhama. Warri har'a Abiyyi Ahmad waliin dalage hundi ka adda durummaadhaan uummata irratti lola labsan hundi hin hidhamu. Adaanech Abeebee dabalatee jechuudha. Gaafa kana booda oo Tigraay maal godha achi booda
Oromoon waraana adda bilisummaa Oromoo waliin lafa qabatee yoo isin ka marroo jalatti jabaattanii gaafa san poolisiin Oromiyaa hundi waraana adda bilisummaa Oromoo jala jira. Obbodiyoon badde jechuu beeka. Fakkeenya isinii kaa'uudhaaf walloo laaluu dandeessan har'a. Magaalonni walloota amma qabatamte hundi isii namni obbodiyoo tokko keessa hin jiru. Tokkochi ijoollee teenne taman hidhaatii gadi yaatetu walloo hoogganaa jira. Kanaafi hin jarjarruu hin jarjarina. Hayyoonni Oromoo obsa. Mee jalqaba Abiyyiin Ahmaduyyuu tasfaa muree waan tokko argamsiisu. Haga silaa ganaadha namichi. Haga harkaan na qaban ittiin socho'u jedhee taa'aa jira. Maaltu isin jarjarte? Maa jarjartanii haganumatti gufuu walitti ta'uu deemtan? No. Waliigalteen wayiituun dhufu wanni bara 2019 wanni deebi'ee dhufu hin jiru. Oromoon akkasii hin jirtu har'a Oromoon gowwaan. Waraanni akkasiis hin jiru waraanni gowwaan. Waraanni har'a nu jala hiriiraa jiru waraana adda bilisummaa Oromooti. Odaan tarbii har'a dubbii isa dhumaa isinitti himee ture. OMN irratti. Eenyummaa nu yoo fuula nu jijjiirate jedhe kophaa keenya Oromiyaa walabaa gadhaabuudhaaf humna gahaa qabna jedhe xumurame dubbiin tanaan alatti waan biraan dhageeffatina ijoolleen Oromoo. Fuula keessan gara fuulduraatitti. Yaayyaa Bashiir dabalatee warroonni amma haasa'a baay'ee haasaa jiran hayyoota Oromoo baay'ee dhageeffadhe. Waan kanarratti shakkii qabdan. Shakkii of keessaa baasa. Waa takka irratti xiyyeeffadha. Halkan takka Shimallis Abdiisaa mana hidhaa seensifnaa irratti xiyyeeffadha. Gaafa san mootummaan naannoo Oromiyaa marroodha. Gaafa san marrootu Oromiyaa eenyutu bulcha jedhee lafa kaaya. Siigalee poolisiin Oromiyaa hundi waraana adda bilisummaa Oromoo jalatti hiriira. Tish minaamina isaraa dhugaan jirtu tana liqimsaa fudhadha. Kanaaf hayyoonni Oromoo hin jarjarinaa. Yeroon hin geenne burjaajii walitti hin taanu hantuuta dhalee eegetti xiixen ta'inaa obsaatuma laala. Warra lolaa jiru laala. Har'a lolee lolchiisaan marroodha. Nuti martuu cal'isnee teennee laalaa jirra. Kalola oofaa jiru waraana adda bilisummaa Oromooti. Sochiin isaanii maal fakkaata? Isaan lola geggeessan keessatti warra wajji lolanillee madaalaa deema waan ta'eef nuti warri badhee teennu warra dalagatti jirutti gufuu ta'uun nurra hin jiru jechuu kiyya. Yaada bareedaa jabaadhaa akka isin hin shawwanne akka hin shawwadamne jechuun yaada sirri. Garuu ammoo rakkoo jiraa booda Amaaraa waliin ta'anii nu rukutanii Oromoo yoo of ta'uu baate maal godha waraana adda bilisummaa Oromoo dhufee Finfinnee seenee xilaata guddicha uummata keenya waggaa 1000 akka hin kaanetti cabsa jedhe gaafa cabsan achi booda uummanni waraana isaa jala hiriiruu yoo baate san uummata Oromoo kumadhaa yaa badiyaata marroon komatina ajajoota waraana adda bilisummaa Oromoo illee komatina gaafa Tigraay Maqalee kaatee dhufte marroo wajji Finfinnee seente Finfinneetti marroo irraa qawwee hiite ofiisiitii biyya bulchuudhaaf itti fufte gaafa san Oromoo komadhu hayyuun Oromoo hundu Oromoo komadhu malee woboon komatin har'a uummanni Tigraay wanni ka'ee Finfinnee deemaa jiruuf uummata isaatti wajjin hiriire malee kophaa isaatii miti Geetaachoo Raddaa kalolee Tigraayin Maqalee keessaa ka'ee Finfinnee galaa jiru. Gaafa marroon dhaqee obbodiyoo hunda isii mana hidhaatitti guure booddee Tigraay deebistee marroo hiite marroon komatiidhuuf komadhu bakka gabrummaa sii lallabame ka. Waraana kee ka dhufee biyya bilisoomse wajji dhaabachuu diddee Oromiyaa ta'e eeggachuu diddee waraana adda bilisummaa Oromoo waliin tumsa godhuu diddee gaafa ati deebistee 1991 na deebi'a jettu. Sun rakkinna kennaa miti rakkinna waraana adda bilisummaa Oromooti illee miti rakkinna uummata Oromooti. Alla qalla tana dubbiin duute dhumate fuuldura laala achi bixi waliigalteen godhame maali? No. Finfinnee galuudha waliigalteen godhame san irratti amantu dhumate wanni biraa wanni isinii himamu jiru kana caala. Finfinnee galuudha gaafa Finfinneen galame marroon qawwee isaa qabatee Finfinnee gala namni kilaashii isaa marroorraa hiiku hin jiru. Tana fudhadhaa liqimsaa isin geetti tunu. An akka ilaalcha kootiitti tana qofa barbaada. Sababiin isaa obbodiyoo yoo karaa qabne Oromiyaa waraana adda bilisummaa Oromootti dhuunfata. Amantuu. Eshi tun isinii taati dubbiin an jedhu tun isinii taati. Ummata Oromoo burjaajaa jiruuf jiraa jiran warra biltsiginnaati miti. Hayyoota Oromoo ta'e aktiivistii Oromoo burjaajaa jirtuuf na dhageeffadhu sitti maan. Marroon ka'ee Finfinnee seenee obbodiyoo dhabamsiisee akka mootummaa naannoo Oromiyaatitti gaafa gadi taa'e amantammoon amantan gaafsan. Yoo gaafa san Dabratsiyoon dhufee marroo qawwee hiikkadhu jedhe Oromoon hundi gaafsa waan jettan deebiin isin harka jirti. Siigala Oromooti gaafa san akka mammaa isa boofaa sanii bar dheeratee muraa jennaan abbatuuf maraa nan tuqinaa jee boofni. Sigalee boofuma asii dheeratee achi ga'u santu sakandii takkatti maratee akka korboo kana ta'ee haga harka kiyyaa kanarra taa'uu danda'a jechuudha laa. Akkas ta'uun nurra jira. Jaalattu o'u fal'aanaan qorraa ta'u harkaan akka jedhan sani Oromoon humna gahaa qaba. Waraanni kenna
qawwee hidhatee Finfinnee seena malee harka qullaa Finfinneen seenu. Gaafa Finfinnee seenu qeerroof qarreen hidhaa jirtu takkattiin hidhatti naftu hundi isiin hiikamti. Qeerroon hiikamnaan Oromiyaa ofii tiifatti. Oromiyaa isiin eeggatti. Ummanni Oromoo bitaa mirgatti kallattii hundaan daandiin isii hundi ni qulqullaaya. Oromiyaa walaba taati. Kanaafi 1991 nu deebi'a jettanii warri sammuu keessan keessa sodaa uumtan no ergaa bareedduu dabarsa. Wanni akkasii akka nuti hin deebine Oromoon Oromiyaa keessa jirtu qophaayi. Ergaa akkanaa dabarsa. Ammoo shakkii qabna. Ummanni Amaaraa sinitti maallaa. Tawaayee ummata Amaaraallee. Ummanni Amaaraa akkuma isiniin jenne fakkeenya Kombolcha fudha. Kombolcha keessa warri jiru ummata Tigraay walii galee wajji hojjechaa jira. Rakkoo takkaayyuu hin qabu sun. Nuti rakkoo nama waliin hin qabnu. Tigraay ummata Amaaraatii walii galee dhufee nu gabroomsa yoo kajettanii shakkitan taate marroon qawwee isaa qabatee Finfinnee seenee oppodiyoo hidhatti guuree geessee deebisee nu gabroomsa yoo jette sammarroo miti kasi gabroomse Oromootu ufiif gabroomse jechuu kiyya. Xilaata keessan isinirraa buqqise warra hidhatti isin guure hidhatti guure saniin gara kaanitti marrootu rakkoo qabaa wobootu rakkoo qaba jechuurra ofii keetii Oromoon rakkoo qabda jettee gaafa san ummata Oromootitti murree nu marti bilisummaa wanni jedhamu hin jiru itti cufnee karra ofirraa itti dhiifnee abbaa nu bulche jala buluudha bakka. Yoo marroon qawwee qabatee Finfinnee seenee lammaffaallee dabarsanii Dabratsiyoon aangoo fudhatee nu bulche ta'e san ani akka kiyyatti ilaala xumuree jira jechuudha. Marroon qawween Finfinnee seenee qawwee isaa tarakkabe taanaan allaqe duute dubbiin dhumtuun tanuma. Kanaafi jalqaba oppodiyoo karaa qabnu irratti xiyyeeffadha. Waliigalteen godhame gaalii gaafa Finfinnee geenne irratti mariin godhama gana Abiyyiin Ahmad Humneenii lafaa qabu beeytanii. Dura inni karaa haa goru. Taragaagaa. Waraanni keenya Finfinnee haa seenu. Waraanni adda bilisummaa Oromoo Oromiyaa hunda haa dhuunfatu. Kanarratti hojjedha. Malee shakkituu jira akkasiin godhinaa hin utaalinaa yoo nuun jettan waan hin taane onnee keenya keessa naqaa jirtan jechuudha. Kanaafi haasaa akkasii garama keessanii qabattanii osoo dhiiftanii yeroodhaaf osoo gaafa waraanni kun Finfinnee seene ejjannoon ibsamuu qaba amma waan jedhu gaafa san dura dhaabachuu dandeessa. Laala isinitti himaan gaafa waraanni TDF fi waraanni adda bilisummaa Oromoo Finfinnee seene oppodiyoon karaa gortee qaamni barbaachisu hunda hidhatti seene no gaafa san laale koottu dhiirriyaati deette dura dhaabbadhu. Wanni kanaan dura nuti hin deebitu dhaabbadhaa isinillee Oromiyaan teenna okay. Kanaafuyyuu mootummaan naannoo Oromiyaa ni dhaabbata. Shimallis Abdiisaa hin kutaa bar. Gaafa waraana TDF fi waraana adda bilisummaa Oromoo Finfinnee seene Shimallis Abdiisaa hin jiru. Mootummaa naannoo Oromiyaa bakka qabu marroodha bar. Marroo jechuun ajajaa waraana waliigalaati. Oromiyaa ta'ee gaafa san bifa saniin dhufa bar. Akkuma salphatti ilaalinaa isin dubbii. Fakkeenya injifannoon diqqoon qabdu. Waan Walloo keessatti ta'e fakkeenya fudhadha. Ijoollee Walloo gaafadha. Magaalaan oppodiyoo jaraa bilisa baate eenyuun hoogganamaa jirtii gaafadha. Tana qofa gaafadha. Ta Finfinnee illee bifa saniin madaaluu isinirra jira jechuudha. Gaafa waraanni TDF fi waraanni adda bilisummaa Oromoo hidhannoo guutuun Finfinnee seene oppodiyoon hin jirtu mootummaa naannoo Oromiyaa wanti jedhu hin jiru. Marrootu ganaa mootummaa haaraa isinii ijaaraa jechuu kiyya. Ka jiru san irra jajjabeesse suni gorti caasaa isaa jijjiiree ka biraa uume allaqee wanni martiin jijjiirata. Namni fuudhee marroo achi kaa'ee hin jiru kaa. Loleetiniin qabsoodhaan dhufe jechuu kiyya. Taaggalee meeshaa waraanaatiin seene jechuu kiyya. Kanatti amanaa gadi liqimsaa fudhadha. Sun taatii irratti haa haasofnu. Finfinnee galuu hin danda'ama irratti osoo dubbattanii dasna jedhaan. Waliigalteen godhame maalii kana osoo dhiiftanii yeroodhaaf. Wallaahi ani yaadni kiyya kana. Sababiin isaa tokko taanee xilaata kana cabsuudha. Xilaanni kun yoo cabe achi booda wanni martuutti deema. Kanaaf hayyoonni Oromoo burjaajii godhamaa jiru kana tasgabbiidhaan uf laalaa jalqaba xiyyeeffannaan keessan halkan takkatti qofa Shimallis Abdiisaa hiinee hafuura galfannaa waan jedhu yaada. Ilaalee dubbii mataa dhabeeki. Yaayyaa Bashiir obboleessa sirraa du'eemi. Waan takkatti qofa yaadi. Oppodiyoon xilaata Oromoo ta'uu amantee jirta. Oppodiyoo dhabansiifnee achi booda gaaf oppodiyoon badde namni Oromiyaa basaasu tokkollee hin jiru. Namni waraana adda bilisummaa Oromoo akka bara 1991 godhu takkallee hin jiru. Warri nu gane kun aangoo argachuun qabu irratti dalaguun nurra jira malee Finfinneen nu gayanii fuula nu jijjiiratanii yoo jette san gaafa san irratti dalaguu sirra jira jechuudha. Siigalee obboleessa kiyya gaafa san gadi jabeessitee of eeggannoodhaan socho'aa jetteen ijoollee bosona jiranis ummata Oromootis hundi isaa waraana kana jala hiriiree akka wanti sun nuti hin deebine irratti dalaguun hojii kenna malee osoo wanta kakararraa ammaysin osoo Abiyyiin bakkuma san jiru osoo wanti tokko hin godhamin akka hantuuta dhalee eege xiixe san wal dura dhaabbannee yoo jenne bu'aa nuun qabu jedhee yaada.
kanaaf tasgabbiidha waa maraa laalaa jalqaba xilaanni Oromoo guddaan oppodiyoodha. Oppodiyoo irratti haa xiyyeeffannu. Oppodiyoo tana keessaa Tigreen nama bitachuu dandeessi. Yeroodhaaf garuu awwala bitachuu hin dandeessu beeka. Gaafni isiin nama bitachuu dandeessu gaafa mootummaan ce'umsaa jedhan sun dhufe fakkeenya akka Itoophiyaatti amma yoo waraanaan fakkeenya waraana adda bilisummaa Oromoo dursee jalqaba seene rakkoo iyyuu hin qabu. Yoo TDF fi waraana adda bilisummaa Oromoo waliin seene addunyaatu keessa gala gaafa kana. Addunyaan gaafa dhuftu hoo mootummaa ce'umsaa keetti Itoophiyaadhaaf. Mootummaa ce'umsaa kanarratti eenyutu kaayamuu qabarratti gaafa kana Oromoon tokkummaadhaan jara kana dura dhaabata. Oppodiyoo gaafni isaan itti fayyadaman gaafa kanaa jechuudha Tigraay. Ila tanallee isinitti himna laa. Tigraay gaafni isiin oppodiyootti hajamtu eega Finfinnee seentee wanni marti tasgabbaa'ee wanni marti xumuramee jedhe booda warra gurguramuu barate kana mana hidhaatii nama tokkoof lama baastee ittiin Oromoo cabsuudhaaf ummata kanatti garagaltee loluu dandeessi jedha waan akkasiisan shakka. Sun akka hin taaneef ammoo Oromoon ijaaramee uf eeggachuu qaba jechuudha. Oromoon ijaaramee uf jabeessuu qaba. Wallaahi isinitti himaan. Osoo mootummaan ce'umsaa hin ijaaramin hin duratti oppodiyoon takka tabaretti haftu hin jirtu hundi isiin hidhamti. Isa dhumaa irratti hoo basaaftuu barbaadan Abiyyiin Ahmad nama meeqa hiike? Maalii daanyeeta jedhamtu ta gaafa tokko lokoftoriidhaan qabee gara Suudaanii baqachuu heddi jedhe. Sammara hiikee bara. Sammara hiikee lolarra hirmaachise. Abiyyiin Ahmad jechuudha. Oppodiyoollee Tigraay bifa saniin itti fayyadamti. Gaafni isiin oppodiyootti hajamtu mootummaa ce'umsaa qofarratti sitti himayaa hayyuu Oromoo feete ta'i. Jechaan jedhe kanaan alatti wanni biraa wanni dhufu hin jiru. Oppodiyoo ergamtutti gaafni Tigraay hajamtu gaafa mootummaa ce'umsaa jettee addunyaan dhuftee araara Itoophiyaatti buusuudhaaf eenyu Itoophiyaa haa itti fufsiisu jedhanii gaafa ta'an san oppodiyoo hidhaa jirtu tana keessaa fuffuutee tokkoof lama ittiin Oromoo gowwoomsitee booda deebistee waraana adda bilisummaa Oromoo rukutuudhaaf gochuu dandeessi. Sun akka hin taaneef hoo Oromoon tokkummaadhaan jara kana utubee akkanatti qabee marroon akkuma hudhee amma qabetti hudhee qabee Oromoon hundi marroo jalatti mootummaan naannoo Oromiyaa dhaabbate yoo carraan argamee warra hidhaa jiru sinii kama jedhee yaada. Gaafa san bifa saniin oppodiyoon baddi malee Tigraay isinitti himaan oppodiyoo bitachuudhaaf haga Finfinnee qabattee wanni marti tasgabbaa'ee mootummaa ce'umsaa dhaabuudhaaf mariin dhufutti oppodiyoon takkattiin lolaan Finfinnee seenamee mana hidhaa osoo seeniin haftu takka hin jirtu. Yoo Abiyyiin achi asitti daddafee beekkatee fedha kiyyaan aangoo gadhiisa jedhee mootummaa ce'umsaa kenna jedhanii mariin hin godhamin waraanni Tigraay fi waraanni adda bilisummaa Oromoo lolaan Finfinnee seene taanaan wanti ansii himu tanatti jalqaba. Tokko yoo jedhe oppodiyoon takkattiin hin haftu. Hattan basaastuu xixiqqoo irraa kaasee hundi isii mana hidhaatiin naqamti. Achi booddee maaltu dhufa? Tigraay akkuma isiniin jenne Amaarallee bitachuu dandeessi. Isa dhumaa irratti oppodiyoo keessaallee warra garaa kana bituuf deemti. Gaafa kana hoo ayyamuun nurra hin jiru jechuudha. Gaafa kana bifa haarawaan lolli sadaffaan jalqaba. Gaafa san Oromoonoo waraana adda bilisummaa Oromoo waliin ta'uudhaan Tigraayin hin dhaabattan moo dhaabattan jechuun hin nurra jira jechuudha. Keessaaf alaan. Tanarratti hojjechuu qabna malee osoma oppodiyoon Finfinnee keessa teettee karabatii isii hidhattee dhuftee laayifiidhaan nu arrabsitu waliigalteen godhame maalii Tigraay nu gantee Amaaraa wal qabatti an akka kiyyatti kana inumallee yaadu xiqqoo mallee dura laalee jira dura laalee beqa TDF edana yoo Finfinnee galte kophaa isii Finfinnee hin galtu waraana adda bilisummaa Oromoo waliin Finfinnee seenti marroo waliin Finfinnee seenti hidhattoota adda bilisummaa Oromoo waliin Finfinnee seenti kanaan alatti wanti hidhamu tokko Finfinnee seentee geessite ammoo ati ofirraa hiiki qawwee marroo hin jiru wanni akkasii sun hin jiru tasumallee abaddaan waan ta'uu mitisu rakkatanii arganii jiran dhiibbaa isaanirra ga'ee beekan waan akkasii deebi'anii hin godhan yoo godhanis ammoo itti milkaayan abadan dhugaa qabna ni injifannan sodaatina hin sodaatin tana laphee si buusuu dhufean dura laali beqa dura waraanni Tigraay tokkochi kophaa isaa Finfinnee seenuu danda'u tokko hin jiru akkuma isiniin jenne hubna Oromoo waliin seene yoo seene Finfinnee kanan irraanfatina hayyoonni Oromoo kanaaf adara burjaajiin haa dhaabbatu waliigalteen godhame eenyummaanuyyuu ka ammatti beekuun barbaachisu humna walii ta'uu saniin gara kaanitti waan bara 2019 deebifnee irra deebineen hojjannu Geetaachoo Raddaa kanaan dura gaafii gaafatame keessa dubbate yoo ka irra deebi'anii hojjetanis taate lammaffaa dhabaman malee Oromoo injifachuu hin danda'an. Wallaahi isinitti himaan. Lammaffaa dhabaman malee Oromoo injifachuu hin danda'an. Ammoo deeggarsa nu gooneef hin beekan. Rakkoo isaan mudattee hin beekan. Rakkoo san keessaa deebi'anii dhufanii har'allee marroo irraa qawwee hiinaa waraana adda bilisummaa Oromoo irraa qawwee hiina jedhanii yoo ka yaadan taate salphatan jechuu isaaniiti. Abadan. Wanti fiduu danda'an takka illee hin jiru. Ummata Oromoo hidhuudhaan tasgabbiin Itoophiyaa keessa dhufu hin jiru. Tuni dhaansa kiyya kaa Oromoo burjaajahaa jirtuutiif.
xiyyeeffadhaa gara duraatitti haasaa keessan bitaa mirgatti hiikaa laala. Jalqaba tokkoffaa xilaanni keenya obbodiyoodha. Obbodiyoo karaa haa qabnu irratti xiyyeeffadhaa. Sinii galee obbodiyoo karaa haa qabnu. Gaafa Oromiyaa dhuunfatee waraanni adda bilisummaa Oromoo akka poolisii Oromiyaatii akka humna Oromoo tokkotti akka Oromiyaa tokkotti bakka bu'ee uummata Oromoo bakka bu'ee uummata isaa tajaajiluu gaafa jalqabee bakka uummata isaa bu'ee bakka obbodiyoo kana bu'ee uummata isaa dhuunfate gaafa san namni humna kana dura dhaabachuu danda'u jiru. Uummanni duruu hin jaalata uummata waraana adda bilisummaa Oromoo gaafa obbodiyoon baddee akka mootummaa naannoo Oromiyaatitti waraanni adda bilisummaa Oromoo bakka buufame wanti dhufu takka illee hin jiru. Tigraay deebistee lammaffaa uummata Oromoo gabroomsa yoo kajettu taate salphina guddaadha isaaniifis. Itti milkaa'an ammoo beeki. Itti milkaa'an. Taanuma dhugaan jirtu. Hayyuun Oromoof hin burjaajessin. Ima deebi'een dhufne wanni 1991 tasuma sitti himna. Tasuma akkanatti birkeetti baafne gaafa Finfinnee seenirraa akka itti furmaanni keenya ta'u bifa itti deemnuun hunda lafa kaa'aa deemna jechuudha. Amma ammoo wayitiin sun hin geenne. Uummanni Amaaraa akkuma isin argaa jirtan magaalaa qabatamte keessatti hundi isaanii Tigraay walii galanii hojjetaa jiran. Kanaafillee mufatina. Homa takka isinitti hin dhagaamin. Tigraay lammaffaa deebistee Amaara qabannee Oromoo rukunna yoo kajettu taate salphina isaaniiti. Uguruu gahuu hin danda'an. Uguruu akka Abiyyi Ahmad kana waggaa 2 bulchuu hin danda'an. Waggaa 2 lamaa miti baatii takka Finfinnee keessa buluu hin danda'an. Rakkoo guddatu uumamaa jechuu kiyya. Kanaafi wanti ta'u waan akkasii inuma yaadina. Oromoo waa maraafuu qophaa'uudha qaba. Poolisiin Oromiyaa akkuma jenne waraana adda bilisummaa Oromoo jala hiriiruu hayyuun Oromoo burjaajii akkanaa kana nurraa dhaabaa adaraa tanuma isinii dabarsuu dhufe waan kana isin martuu itti yaada. Osoo hin dubbatin tura think before speaking faranjiin jette san godhame. Sakandii takka qofaaf itti yaadaa dubbadha. Yoo Tigraay fi Amaarri walii galan maaltu dhufuu danda'a? Deebisee ammoo waraana Tigraay fi waraanni adda bilisummaa Oromoo wal qabatee dhaqee Finfinnee yoo kaseenu taate obbodiyoo kana maaltu mudachuu danda'a? Obbodiyoon gaafa kana eessa dhaquu dandeessi? Oromiyaan maal taati? Kanallee madaaluu isinirra jira bara. Osoo kanatti yaadiyyoo cal'istanii tumaanii nu gananii waan jedhu san fudhattanii dhuftan. Ana akka kiyyatti naan fudhatamu. Kanaafi nu ganuu dhabuu isaanii murteessaan anaafsi Oromoo biyya jirtuu fi waraana adda bilisummaa Oromooti jechuudha. Humna isaa humna jabaa qabaachuu qaba waraanni adda bilisummaa Oromoo. Uummanni Oromoo sirriitti daraja'uudha qaba. Saniin alatti taa'aa nurraa jechuun ni jira bakka. Kaleessallee bifa kanaan isin deebifne har'a ammoo Finfinneen teenna Oromiyaan teenna isinis abbaa biyyummaa keessan dachii keessanirra dhuunfachuu qabdanii kanaan alatti firoomni keenya akka addaan hin banneef nurraa dhaabadhaa waan jedhu ibsa kanaaf uummanni Oromoo yoo isaan didan ammoo itti beekamoo akkam haala salphaadha jechuu kiyya. Kanaaf jalqaba xiyyeeffannaan keessan achi haa ta'u waliigaltee jara kana lamaan akka kiyyatti osoo of miidhuu baattani. Suutuma jedha wallahi dhugaa isinitti himaan haasaa baay'ee dhageeffataa jira. Hayyoota Oromoo nama 2 3 4 dhagaa jira. Waan kana ka amma jammaran. Keessattuu akka waraanni kun Oromiyaa asii Walloo seenee asiin gara Shaawaa Kaabaatitti dhiyaachuu jammareerraa ummata burjaajessuudhaaf waan dhufaa jiru jira. Dhaabbachuudha qaba. Haqa obbodiyoo Oromiyaa keessaa baafnutti dhaabbachuu qaba. Burjaajii akkana adaraa dhaabbadha. Finfinnee kophaa hin seenu Tigraay. Isinitti himaan. Marroo waliin gaafa Finfinnee seenee marroo Finfinnee keessatti qawwee Tigraay irraa hiite Oromoo hunda salphate marroo qofaa miti. Marroonis qawwee hiikkachuun qabu. Inni hiikkatus namni hiikkachiisuu danda'us hin jiru. Tigraayis kanan gootu abadan yoo ka gootu illee ta'e itti hin milkooftu anatu isinitti hima. Abadan jala sararaa kana qabadha. Kanaaf xiyyeeffannaan keessan hayyoonni Oromoo aktiivistoonni Oromoo akkam goonee sakandii takkaaf taayee danda'a qaallittii seensifna. Allaqe sakandii takkaaf yoo dandeenye jechuudha. Sakandii takkaaf guddaa bar sakandii takka taayee danda'a sakandii takka mana hidhaa yoo geessine waan guddaa sunummaan tanarratti haa dalaynu uf dura laalaa gaafa obbodiyoon karaa gorte Oromiyaan ta'e namoo akkam marroon abbaa fedhe mootummaa naannoo Oromiyaa akka poolisii Oromiyaatitti Caffeen Oromiyaatis bifa haarawaan ijaaramuu danda'a. Mootummaan naannoo Oromiyaas bifa haarawaan ijaaramuu danda'a. Wanni martii jijjiirame jechuu kiyya. Warri waggaa 27 wayyaanee ergamaa dhufe hundi isaa qaallittitti guurama. Hundi isaa abbaa duulaa gammadaa dabalate. Innis jiraachuudhaaf hin ta'u warri. Inni hidhama. Abbaan duulaa hin hidhama. Hagarraatitti Abiyyi Ahmad bira taa'ee namni gorsu isaami. Dhiifamuudhaaf hin ta'u. Kanaafi sallaalutu isinirra jira. Jara didilbii kana yaadadhaa hayyoonni Oromoo wayita cinqamtanii maaltu nutti 1908 cal'isa abbaa duulaa laala garaa isaa gaga'uun agarre Oromoo nyaatee distii ta'e agana gaabar taa'uu dadhabee akkasitti surree waxxaree surree dhoosuuf taabar
jarri sun haga gara tokkotti bu'anitti hayyoonni Oromoo aktiivistoonni Oromoo maaltu nu mudatan jedhi. Waan si mudatu bineensa 4 kiiloo jiru sana osoo beektan waan akkasii yaadina. Uf dura laalaa wanni godhamaa jiru waan baay'ee bareedaadha. Yeroo dhiyootti Oromiyaan marti dhuunfamaa jirti. Nama kamuyyuu haasaa nama kamuu jala deemnee ilaalle waan uummata kennaa ta'uuf hin taane isin dura dhadhaabannee wasi sirreessuun barbaachisaadha. Adaraa wal jala haa dhageennu, wal haa gorfannu. Waan itti yaaddanillee itti yaadaa sodaa tokkollee hin uumina. Hin sodaatanaallee Finfinnee gaafa seename achi booda ammoo uummata Oromoo hunda ilaallata malee waraana adda bilisummaa Oromoo qofa hin ilaallatu. Jalqabamee achi haa geennu. Kaayoon kiyyala. Achuu haa geennu. Bakka 1991 nutti dhufuun duratti mee sadarkaa Finfinnee haa geennu. Gaafa Finfinnee gaenne 1991 akka hin deebineef ammoo irratti dalaguun hojii keessani. Isin faana jirra. Dhugaa jirtu waraana adda bilisummaa Oromootitti isin himna. Uummata Oromoo biyya keessa jirutti isin himna. Uummanni biyyaallee siyaasa biyya sanii yeroo 2-3 namni bakka takkatti hin ciniinamu jedhan. Maayisa Oromootu jedha. Kanaaf of hin gowwoomsinu. Obsa mee jalqaba Finfinneenuyyuu oppodiyoo harkaa baatu. Mee tanarratti haa fuulleeffannu. Waan biraa nu ajandaa nu jidduutti hin uuminaa. Waliigalteen TDF fi waraana adda bilisummaa Oromoo jidduutti godhame humna walii ta'uu damee walii ta'uu wal deeggaranii xilaata guddicha cabsuudha ammatti. Sinii galee kanuma dhugaan jirtu. Jabaadhaa. Tanuma isiniin jechuu barbaadaa fayyaanaa ta'a. Ani wanna isiniin jedhaa jiru akka dogoggoraa tokkotti osoo hin fudhanne itti yaaduu isin barbaachisaa itti yaadaa. Oromoon hundi oppodiyoo didilbii dhiiga Oromoo dhuydee didilbatte san karaa qabuun nurra jira. Gaafa jara karaa qabnee marroon bakka jaraa bu'e mootummaa naannoo Oromiyaa nama ta'u gaafa san lafa kaa'attan nama Oromiyaa bulchu gaafa san lafa kaa'attan akka mootummaa ce'umsaatitti Oromiyaa irratti filamee nama dhufus gaafa san lafa kaa'attan. Gaafa san nama keessan filachuu dandeessan. Jalqaba garuu 1991 naddeeba jettee of hin burjaajessinii uf dura laalii siin jedhan. Dhumate ergaan tun ergaa jajjaba. Waliif sheer godhaa. Oromoo mara gurra buusa. Warra akkam taanaa waliigalteen jara kanaa maal ta'a? Jalqaba oppodiyoo karaa qabu irratti xiyyeeffadha. Achi booda mootummaa haarawatu ijaarama. Lageeffadhaa isinitti himaa. Mootummaan haarawuun ijaaramu kaminni mootummaan naannoo Oromiyaa wanni jedhu hin jiru, hin diigama. Isinii galee guutumatti diigama. Mootummaan naannoo Oromiyaa gaafa diigame mootummaa naannoo Oromiyaa haarawa ijaarra. Dhaloonni ammaa kun waraana adda bilisummaa Oromoo marroo dabalatee hidhamtoota siyaasaa yoo lubbuudhaan jiraatan Jawaar fa'aa dabalatee hayya duree adda bilisummaa Oromoo Daawudiin dabalatee yoo lubbuudhaan jiraate Profeesar Maraalaa Guddinaa dabalatee hayyoota Oromoo biyya alaaf keessa jirtan hunda dabalatee Oromiyaan mootummaa naannoo Oromiyaa haarawa dhaabbatti. Kuni guutumatti ekspaardii ta'a jechuu kiyya. Tana madaaluu isinirra jira. Wanni dhuftee waraana adda bilisummaa Oromoo Finfinnee seenee mootummaan naannoo Oromiyaa oppodiyoo achi taa'uuf hin jiru. Hin jiru. Tana dhugaan jirtu. Argite kanaafi wanni marti bifa haarawaan dhufaa waan haarawatu ijaarama waan ta'eef tanatti qophaa'uun nu barbaachisa malee 1991 madaaluun isinirra hin jiru. Har'aan oppodiyoon amma jirtu tana wayyaaneen deebistee jira kan wariin hojjetti jedhee yaaduwan. Yoo kasangootu taate maraatuudha jarris. Maraatuudha. Bakka wanni isaan fidan hin jiru. Yeroo dhiya muraasa boodan ari'aman ammas allaqe. Dhumate kanuma dhugaan jirtu. Namni ammoo zaman akkana qaruutummaan dhufte kana keessatti isaan jalaa galu hin jiru jechuu kiyya. Tana malee wanni biraa wanni dhuftu takka illee hin jirtu. Mootummaa haarawatu Oromiyaa irra dhaabachuudhaaf deema. Tuni qofti yoo isinii galte dhumate. Mootummaa naannoo Oromiyaa haarawa dhaabata. Caffeen naannoo Oromiyaa haarawa dhaabata. Ka Abiyyiin ijaare kuni marti akkatti addaan diigamee bada jechuudha. Gaafa Finfinnee galame kun. Waraana TDF fi waraana adda bilisummaa Oromoo gaafa Finfinnee gale wanti taatu tana. Nuti jarana siyaasa Itoophiyaa anaa miti namni naa gadi illee haasa'uu danda'a. Kanaaf waraana adda bilisummaa Oromoo dhufee Finfinnee dhuunfatee mootummaan naannoo Oromiyaa jiru kun itti fufaa hin jiru sun. Hin jiru sun bara. Oppodiyoon bara kanaaf uummata fixaa jirti lafarraa. Yoo waraana adda bilisummaa Oromoo dhufee Oromiyaa dhuunfate aangoo hin qaban carraan isaanii hin jiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa amma jiru kun guutumatti ekspaardii ta'e bifa haarawaa mootummaan naannoo Oromiyaa biraa dhufa. Caffee Oromiyaa haarawattu ijaarama. Wanni marti adda ta'a jechuu kiyya. Kanaaf isaan har'a kottoonfatanii ijibbaata falmatuu jechuudha. Isinii galee dhugaan tuni tanumaa liqimsa. Tana kan beeyne baradhu gurra si haa buutu. Kanaaf xiyyeeffannaan kenna Finfinnee bakka. Waliigaltee TDF fi waraana adda bilisummaa Oromoo jidduu jiru Finfinnee irra dhaga'uu qabdan.
eega mootummaa OPDO kana diigame booda jechuudha. Achi asitti ammoo marroo fi ajajoonni waraanaa qofti yoo beeke nu gaya. Gaafa jarri kun lubbuu isaaniitiin wareegama kafalanii lubbuu isaanii qabsiisanii injifannoo fidaniin dabarsanii jaraa kennan ta'e san isaantu ifaaja isaaniitti bishaan naqe jechuu kiyya marroon fa'a. Namni har'allee du'aafuuf kennee wareegamaa jiru marroo fa'a miti. Akkasii miti. Akkasi. Nuti har'allee taanaan yaadaan deeggaraa jirra malee wareegama qawweedhaan dhaabannee dimbaarii dhaabannee lolaan jirru. Jaratu lolaa jira. Gaafa lolanii damee isaanii dhiiga isaaniitiin cafaacafamanii fuudhaniitiin injifannoo isaanii nama birii kennan suni waan isaaniiti malee waan kennaa miti. Uummanni Oromoo ammoo tumsa godhuufi irra jira jechuudha. Waan bareedduun bira dhaabachuu irra jira. Kana irratti dalagaa isin jaaf ayyaanaa ta'a Oromoo. Hin jarjarii naanu jalaa hayyoonni Oromoo aktiivistoonni Oromoo itti yaada xiqqishumasi itti nu yaada. Maaltu ta'a jedhaa yaada. Yoo TDF fi waraana adda bilisummaa Oromoo Finfinnee dhuunfatte maaltu ta'a? Waan haarawatu ta'a. Waan haarawa qulqulluu isinitti maan. Wanni marti qulqulluu haarawa dasa. Hin jiru mootummaa nama jiru kun. OPDO wanni jedhu tasumallee jiraachuudhaaf hin taa'u bara. Tigraay abaddan isinitti maan. OPDO'n guutuun isii dhiiga. Adaanechi Abeebee dubartiidhaami. Isiin olaantummaa seeraa jala oolti. Mataa isinitti maan. Taayyee itti dhiisi. Inni dhiiraami. Adaanechi Abeebee Finfinnee irra teettee galgalaa ganama akkana haasoftu tuni olaantummaa seeraatiin itti gaafatamti. Yoo humni anama isiniin jedhu kun dhufee Finfinnee kaseenu ta'e jechuudha. Gaafa sawwanni martuu haarawaa waan ta'eef bifa kanaan hubadhaa Oromootii. Dogoggora takkas hin qabu dhugaan jirtu kanu. Dogongora yoo jettan mee rabbiin isin agarsiisa ka. Mee waraana adda bilisummaa Oromootii waraanni TDF Finfinnee haaseenu mootummaan naannoo Oromiyaa amma jiru kun hin jira jettanii warri yaaddan viidiyoo kana kaayadha. Gaafa sanaan dhuguma Profeesar Ahmad Culullee miti. Dhuguma gaafa sanaan maal godhaa waggaa 18 barumsa irratti fixire. Waggaa 18 guutu. Gaafa san wal arguudhaaf teenya. Ol naakaa yaa dubbii tana. Viidiyoo kana seenaaf kaadha. Fagoon jirru beeka. Yoo guddate baatii 4-5 yoo akka nu yaanne deemame. Kaayadhu viidiyoo kana. Mucaan kun maal jedha. Mootummaan naannoo Oromiyaa amma jiru kuni guutumatti forjidii ta'a. Expired jechuun haarawattuu dhaabama. Allahu akbar jedhi bakka jirtu bara. Tana dhugaan jirtu gurratti si calawu. Mootummaan Shimallis Abdiisaa ijibbaata kanaaf ijibbaata falmata jechuudha. Argite? Wanti san ta'uu dhoorgu yoo jiraate Abiyyiin Ahmad akka Haile Maariyaam Dassaaleeny fedha kiyyaan aangoo gadhiisaa. Biyyi tuni waan hin taane galaa jirti jedhee yoo Abiyyiin Ahmad jechuudha. Lallal carraa amman isiniin jedhe kana dhabamsiisuu yoo ka barbaadu taate Abiyyiin ani fedhaan aangoo gadhiisa jedhee yoo Abiyyi waan akkasii ka godhu taate ammallee dubbii biraattu deemuudhaaf deema jechuudha. Wanti anamma jedhu kun ta'uu hin danda'u yeroodhaaf. Yoo mootummaa ce'umsaa Abiyyiin Ahmad aangoo gadhiise Itoophiyaan mootummaa ce'umsaa qabaachuu qabdi yoo Abiyyiin jedhu taate amma jechuu sa'aatii kanatti osoo waraanni kun humnaan dhufee Finfinnee hin qaban. Asitti ammoo bakka biraatti taphatama amma geemii. Sii galee gaafa san mana baree bakka boodaa kam amma jiru kanatuyyuu waan hundaayyuu godhuu danda'a. Fidanii nama tokko ammallee mootummaa ce'umsaa godhuu barbaanna jedhaniitiin bifa sanii waa dhiyeessanii ummata Itoophiyaa bifa haarawaan ammallee akka Oromiyaatitti akka Amaaraa irratti akka Tigraayitti liqamaan barii jedhan san fiffilaa jedhanii waan akkasiisan taphachuu hin danda'an. Yoo kuni ta'uu baate akka amma deemamu kanaan lolaan zilaaqii aga Finfinnee ka deemamu taate mootummaa naannoo Oromiyaa haarawatu dhaabbata. Caffeen Oromiyaa haarawattuu dhaabbata. Kana anatu isiniin jee hatta manni maree bakka bu'oota ummata wanni hundi hin jijjiiramu. Wanni jijjiiramne hin jiru kanum dhugaan jiru. Federaalizimiin dhugaattu gad dhaabbata. Wanni nama isiniin jedhe kun martiin dhufaa nuti akka Oromiyaatti isiniin jedhan akka Oromiyaatitti Oromiyaan mootummaa haarawa qabaatti. Caffee haarawa qabaatti. Mumkin mootummaa haarawa kana ijaaruu keessatti hayyoonni keenya akka Jawaar Mohaammed dabalatee Baqqalaa Garbaa, Profeesar Maraaraa Guddinaa, Ayyaduree Adda Bilisummaa Oromoo, Jaal Daawud Ibsaa yoo lubbuudhaan jiraate. Jaal Abdii Raggaasaa warri hidhaa jiran kun yoo jiraatan carraa mootummaa haarawa Oromiyaa keessa ijaaramuu argachuu danda'an. Waan nama isinii kaa'aa jiru kana waan taphaa isinitti hin fakkaatin. Kuni siyaasa badambitti xiinxala si barbaachisa. Wannan jedhu kun ta'uudhaaf bifa saniin deemti. Yoo har'a Abiyyiin Ahmad ammoo lakki ani kalas xalayaa galfatee aangoo gadhiisa fedha kiyyaa yoo Abiyyiin jedhe wannan nama jedhe kuni xiqqoo isii yeroodhaaf wal faallessuu danda'a. Ammas ammoo wannan jedhe kun deebi'ee numa dhufa. Sinii galaami jiran. Wannan jedhe kun isa dhumaa irratti numa. Kanaafi dhugaa rabbii dubbachuudhaaf yoo OPDO'n tuni Tigraay fi waraana adda bilisummaa Oromoo bifa jiru kanaan itti fufee Finfinnee seene Oromiyaan caffee haarawa mootummaa haarawa qabaachuudhaaf teessi. Mootummaa haarawa ijaaramu kana keessatti caffee haarawa ijaaramtu kana keessatti hayyoonni Oromoo
carraa mootummaa naannoo Oromiyaa ijaaruu fi caffee Oromiyaa ijaaruu keessatti qooda fudhatan jedhee yaada. Baqqalaa ta'ee, Profeesar Maraaraa ta'ee, hidhamtoonni siyaasaa Oromoo kamuu warri saba kanaaf jecha hidhame carraa kana keessaa qoodamanii mootummaa naannoo Oromiyaa ijaaruu keessatti waan argatan na fakkaata. Ilaalcha kootii beekaa kun. Yoo lubbuudhaan jiraatan shakkii takka malee kana keessa oolan jedhee yaada. Garuu waan dhufu hin beeku an. Akka ilaalcha kootiitti xiinxalli kiyya kana jechuu kiyya. Kanaafi wanti ta'uu deemu kanuma. Wanti ta'uu deemu kanuma. Ol kaayaa viidiyoo kana waa malee waan kana isin hin kaafne. Ujoolleen teenna warri jarjartan viidiyoo kiyya kana yoo dhageeffattan hin qabbanooftan jedhee yaada. Hayyuu feete ta'i, Profeesara feete ta'i. Xiinxalli waan nama siin jedhe kana bakka bakkatti hikkadhu laale. Jawaarfaa mootummaa naannoo Oromiyaa haarawaa dhaabbatu keessatti qooda ni fudhatu. Yoo lubbuudhaan jiraatan. Yoo lubbuudhaan jiraachuu baatan ammoo mootummaa Oromiyaa dhaabatu sun jara kanaaf seenaadhaaf Maandeellaa Oromoo jedhee warqiidhaan siidaa isaanii dhaaba. Hunda isaanii yoo jiraachuu baatan. Yoo jiraatan ammoo mootummaa amma booda ijaaramu keessatti mootummaa ijaaruudhaaf carraa argatan jedhee yaada. Allaqee kana bolee wanni biraan jiru. Nagaa annaa bulaa. Ergaan kiyya kana fakkaata amma yaada isinirraa fuudhuu hin danda'u sa'aatiin deemee waan jiruuf halkanii na biraa jechuudha. Yeroo qabnu tanatti waan tokko dogoggorri akkan uumamneef kan isiniin je'ee amma xiyyeeffannaan keessan rakkoo TDF fi waraana adda bilisummaa Oromoo jidduu jiru dhiisa. Tumsa keessa woboodhaa godhaa. Poolisii Oromiyaa akkamitti woboo jalatti akka hiriiruu irratti haa dalaynu. Uummanni ala jiru ammoo duula gara miidiyaatiin godhamu hiriira garaagaraa geggeessuu duula tiwiitarii ummata keenya ummata walloo guyyaa har'aa amma tokko waa drooniidhaan amma tokko rukutamne jedhamaa jira. Kanarratti haa dalaynu jabaadhaa kana godhaa biyya keessa warri jiru ammoo waraana kana akka tumsu kanarratti haa dalaynu hojiin keenya kanurraa eeggamu kanuma waliigaltee kanarratti cinqaa uf hin kaayinaa. Jalqaba oppodiyoo karaa qabna jiran adara ayyoonni Oromoo warri agarraa waliin dhama'aa turre warri agarraa waliin burjaajaa turre. Xiyyeeffannaan keessan kana qofaa ta'u hantuuta dhalee eegetti xiixe hin ta'inaa. Kumii takkallee hin kaasina. Mufii takkallee hin kaasina. Ujoolleen qawweedhaa jirtu.